oduu amme rakkoo tekinika mudatteen mariin qondaaltota fannootii fi qondaaltota TPLF fi Jawaar fa'aan danqamuu Jawaar gara fuula feesbuuka isaatiin heereera. Rakkoo teknikaa kana kan mudeessu mootummaa biyyattii ta'uu maxxansuma san keessatti Jawaar ibse. Akka qondaaltonni TPLF fi fannoo jechuudha Kaasaayee fi Gabrasiyoon irratti hin hirmaanneef tekinika intarneetaa kute. Ammoo Jawaarii fi warroota jechuudha deeggartoonni TPLF fi qondaaltota fannoo biyyoota garaagaraa jiran marii waliin taasisaa jiran reekoordii godhatanii gara yuutuubiin dabarsuu fi ammoo baninsa jechuudha marii kana dhungoodhaan eegalan. Kaameeruma irra dhaabbatee saganticha waraabaa jiru irratti dhungoo jechuudha walirraa gallakkisan jechuudha ija mariichaa duratti. Baninsi marii kanaa dhungoo ta'uun hawaasa miidiyaa garaagaraa irratti jechuudha addunyaa kanarratti akka malee jeequmsaa fi ijoo dubbii ta'eeti facaafamaa jira ammumaan tana. Oowwee kanatti aansuudhaan qeerroo fi qarreen Oromiyaa keessa jirtu bakka garaagaraatti hiriira bahuudhaan abiyyumaatu irra nu wayya abiyyiitu irra nu wayya jechaa yeroo isaan jechuudha hiriira gaggeessanitti kaameeraanis waraabuudhaan gara miidiyaa irra galakkisee ijoo miidiyaa godhee jira. Kanatti aansu dorgomtuu wal dorgommii miidhagina dubartoota addunyaa kan dhiyeenya kana Hindii irratti gaggeeffame irratti Itiyoo bakka bu'uudhaan jechuudha tan dorgomtee akka addunyaa lammaffaa baate gara biyyaa yeroo deebitetti simannaan oowaanis godhamee fi tan badhaasa jechuudha doolaara miliyoona 67 ol jechuudha badhaafamte kaantibaa magaalaa Finfinnee guyyaa irraan tanaa tuuristiimii jechuudha pirezidaantii yookaan ambaasaadara tuuristiimii magaalaa Finfinnee godhuudhaan itti gaafatama guutuu harka keessee jirti. Waaw kanarraa wanni nuti hubannu jabaannaan jabeeffamta yoo ati jabaatte wanni hundi jabeessaa jechuudha numa haasawaa jechuudha waa'ee kanarratti eertee keesseenii jechuudha kaantibaa magaalaa Finfinnee adda adeemee cabeebe Itiyoon jechuudha. Bakka hundatti injifachuu malee injifatamtee hin beektu injifatamuu hin teessuu ragaan kunoo isuma tana jechuudhaan dorgomtuu miidhagina dubartoota addunyaa tana jechuudha ragaa dhiyeessite. Kanatti aansuudhaan walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi Bishaangul jidduutti mudateen namoonni 1,100 qaqa'eerraa buqqa'uun gabaafame. Walitti bu'iinsa kanaas qaama hin beekamneen jechuudha kan raawwatame ta'uu heeraati jiran. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina oduu biyya alatti osoo hin seenne namoonni haareen jechuun chaanaala kanaaf haaree taatan laal mallattoo gurraatti harka miree yoo ta'an tuquudhaan sabskiraayib godhaa jechuudha nu dabalama ta'uu takka tuwitaniiti maamila keenya taatan sanbooda jechuudha oduulee guyyaa guyyaan haaree tan dhugaa qofatan waa'ee sirraa barattan tan dhageessuu qabdan jechuudha nuti isin biraan geenye isinoo dhageessanii sheer gootanii facaaftan jechuudha laayikii fi koomentiidhaas yaada qabdan isinis yaada keessan jechuudha laalleeti isin deebisne waan ta'eef nu qooduu ni dandeessan. Okay karaa oduu biyya alatti isin dabarsa mootummaan Suuriyaa Ahmad Asharaan Iida al-Adhaa sababeeffachuudhaan jiila dubartootaa masaraa mootummaa keessatti simatee simannaa o'aa godheefii jira. Kanatti aansuudhaan gamtaan Afrikaa murteen Tiraamp dabarsaa jiru kun na yaachisaa jechuudhaan dubbate. Keessattuu biyyoonni jechuudha garaagaraa biyyoonni 12 ol gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkuu fi hojimaataa fi barnootaa fi hooma hundaanuu akka hin seenne dhorkuun kun kanaan kan wal qabatu ta'uudhaas heereeti jira gamtaan Afrikaa kun. Akkasuma kanatti aansuudhaan miseensi paarlamaa Ameerikaa kan taate Iilan Umar waa'ee jechuudha murtee Tiraamp dabarse biyyoonni 12 jechuudha gara Ameerikaa akka hin seenne dhorkuu kun akka malee jechuudha dhaabbattee mormaa jiraachuu beeksiftee jirti. Akka malee dura dhaabbattee mormita kun ammoo dhiibbaa jechuudha bara 2007 maal jechuudha islaamummaa dhiibuudhaaf taasise sanuma bifa haaraan tooftaan jijjiiree biyyoota inni maantana jechuudha akka Ameerikaa hin seenne dhorke kunis akka hin seenne dhorke kunis kan jechuudha islaamonni keessa baay'ee islaamota jechuudhaan biyyoota islaamotaa jechuudhaan keessee jirti. Kan ammoo ni mormaa jechuu gara fuula feesbuuka isiitiin maxxansitee jirti miseensi paarlamaa Ameerikaa kan taate jechuudha Iilan Umartuun. Kanatti aansuudhaan Indiyaan daandii baaburaa addunyaa tanarraa sadarkaa tokkoffarratti argamu hojjechiisaa turtemmoo xumuruudhaan
eeybisiiftee guyyaa irraan tanaa hojii eegalchiifteeti jirti. Daandiin baaburaa kun daandii akkaan guddaa fi olos dheeraa jechuudhaan dildila dheeraa jechuudha ta'uu heeraniiti jiran inumaa jechuudha. Daandiin baaburaa kun dildilli daandii baaburaa dheerinarraa kan Faransaayii fi kan wannaatis kiiloomeetira 35 oliin caalaa ta'uu jechuudha. Hayyoonnii fi miidiyaaleen garaagaraa heeraati gabaasaa jiran. Riqichi jechuudha baabura dheeraan akka addunyaa sadarkaa tokkoffaa irraan tana Indiyaan jechuudha. Eeybisiiftee hojii eegalchiifte kun Indiyaa irraa gara Kashmir akka deemu ta'uudhaas baaburri yeroo imaluu fi akkasuma warra qondaaltonni gurguddaan jechuudha eebbarratti argaman heeraati. Kanatti aansuudhaan wal dhabdeen abbaa qabeenya addunyaa tujjaara jechuudha. Eelan maskiitii fi tiraambii jidduutti mudate kun kanumaa kan rakkoo jechuudha. Biyyoota hedduu akka Ameerikaa hin seenne jechuudha. Tiraambiis kakaasee murtee sana dabarsiisee jechuudhaan hayyoonni tokko tokkos heeraati jiran. Kun ammoo rakkoo hamaa fuuldurattis akka jechuudha dhaluu taa'u xiinxaltoonni yaada qabuu fi akka yaachisaa jirtu jechuudha heeraati jiran. Ammoo wal dhabdeen tun furamuu qabdii yaada juusi hedduu jechuudha. Hooggantoonni yookaan xiinxaltoonni hayyoonni jechuudha haayaati jiran akka waamichatti gama lamachuutiifuu dhiyeessaa jiran. Atti aansuudhaan lolli Raashiyaatii fi Yukureenis akkuma itti fufetti jira. Raashiyaan guyyaa irraan tanaa magaalaa guddittii lammaffaa Yukureen tan taate jechuudha misaayilaan rukutteetii jirti. Kanatti aansuudhaan lolli Gaazaa keessatti deemu jirus akkuma itti fufee jira. Israa'el haleellaa jechuudha Gaazaa irraa raawwachaa jirtu akka cimsitee itti fufteetii jirti. Inumaa gaazexeessonni akka seenanii hin gabaafnes dhorkamaati jira. Kana hayyoonni jechuudha yookaan dhaabbanni jechuudha namooma gamtaa Awurooppaa akka gabaasanitti gaazexeessota jechuudha lola kana gidduu Gaazaa kana seenee gabaasu dhorkuun haqa dhugaa dho'isuudha jechuudhaan mormanii jiran. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa ammaan tana jechuudha oduma gara keenyaa kanaa jechuudha nu geesse abbaa lama isinii gabaafnu. Tokko jiraattota Suudii Arabiyaa jechuudha wal dhabdeen kutaadhaan jechuudha arsii barragee wal baaftee jechuudha akka malee wal miitee jirtu walittis gaarreenfachaa jirtu hanga ammaan tana jiraattota Suudii Arabiyaa keessaa warreen nagayaan jiraachaa jiru yaachisaa jiraachuu heera eeruudhaan akka nurraa dhaabbatu sagalee nuuf taa jechuudhaan waamicha sagalummaa dhiyeessaa jiran. Kanaaf jechuudha nuti sagaleen asiin taanuuf obboleeyyanii isin erga biyyaa baatanaa dhaabbaa waliif taa wal jabeeffadhaa waliin jiraadhaa wal dhaba dhiisaa wal dhabdee isin gidduu uumamteesi keessumaan gaduma taa'aadhaa furadhaadha jannaanii dhugatti jechuudha. Jiraattonni Suudii Arabiyaa keessa jiraatan akka malee jechuudha wal dhabdee kanarraa yaaddooma keessa galuu isaan jechuudha. Akka malee fi sagalee nuutaa jechaa lallabachaa jiran jechuudha. Hanga inumaa qilleensi ulaa dura deemee jechuudha qorqorroo dhodha'ulleen uummatuma biraatti fakkaattee jechuudha ciisarraa utaalan irra geeniiti jiranii. Kanaaf dafqaan bultoota keenya nuti jechuudha akka miseensa paartii dafqaan bultootatti wanni isinii dhaabnu dafqaan bulaan waliin hojjeta wal gargaaree guuza walii oolee waliif tumsee wal deeggaree waliin jiraata malee waliin qeequu. Kanaaf dafqaan bulaa ta'u dafqaan bultoota ta'uu keessan beekaadha. Hoota paartii dafqaan bultoota jalatti hiriira miseensa paartii dafqaan bultoota ta'aadha. Akkasuma akkaataa jechuudha itti jijjiiruu dandeenyuu fi maatii fi biyyallee jijjiiruu dandeenyu irratti marii jechuudha paartiin dura ta'an hooggantoonni paartii jechuudha dafqaan bultoota isinii kan turra qooddadhaadhaan dhaamsa keenya kanatti aansuudhaan kan xumuraa obboleessa keenya Abdii Raggaasaa kan dhiyeenya gara amantii Islaamaa dhufe jechuudha. Uummanni amantii kiristaanaa jechuudha haanuuf to'atamu to'annaa seeraan haanuu gaafatamu amantii tokko jechuudhaan qeeqaa jiran. Ammoo inni waanuma dhugaatii amantii isaa tan amma qabatee tan irra duraan isa dhalatee qabatee jechuudha leelliseetuma dhugaa jiru haay malee wanni isaan oofan tun dhara ta'uudhaas asumaan isinii herra. Kun cunfaa oduu guyyaa irraan tanaati oduu irraa qabna kana fakkaata kan biraatiin hanga deemtu sheer dhootu kan facaasaa akkasiin dhudheessu oduu ammeeti nagayaan naaf tura ammoo maatii keenya ta'uu hin dagatin anuuf dabalama chaanaala keenya saabskiraayib godhaadha galatooma assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.